Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Waraansota Diiyaabiloos kutaa jalqabaa. Baay'ina cubbuu keenyaa dhoksee yeroo hundumaa guyyaa haaraa jireenya keenyatti naannessinu kan nuuf kennu Abbaa dhiifamaa Waaqa waaqotaa kan ta'e uumaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif galanniif ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Waa'ee cubbuu keenyaaf yeroo hundumaa kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo jireenyaa fi qabsuura isaaniitiin uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabaje qulqulloota hundumaaf akka kennaa isaaniitti ulfinniif kabajni guddaan isaaniif haa ta'u. Har'a barreeffama mata duree haaraa waraansa Diiyaabiloos jedhu eebbisaa nurra haa buluutii Paatiraalikii 117ffaa mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo Misir kan ta'an eebbifamoo Abbaa Shinoodaa Sadaffaan kan barreeffame irraatu kan arganne kan waliin dhaggeeffannu ta'a. Barreeffamni kun jireenya kiristaanummaa keenya guyyaa guyyaa keessatti wal'aansoo diina keenya Diiyaabiloos waliin taasisnu akkamitti mo'achuu akka dandeenyu sirriitti kan barsiisuu fi qormaataawwan daandii adda addaatiin nu qunnaman hundumaa fedhii foon keenyaa dabalatee jechuudha. Akkamitti mo'annee gonfoo mootummaa Waaqayyoo akka argannuuf bu'uura guddaa kan nuuf ta'u yommuu ta'u, kutaa tokkoffaa barreeffama kanaa akka armaan gadiitti qabadhee yaaddeetu jira. Waaqayyo laphee hubatu hunduma keenyaaf nuuf haa kennu jechaa kallattiimaan gara barreeffamaatti deebina. Qabsuurri hafuuraa faayidaa keenyaaf jecha Waaqayyo irraatu kan ajajamanidha. Waa'ee qabsuurota kanaa fi bu'aawwan isaanii Abbaan Qulqulluun tokko akkas jechuun dubbateera. Kan hin qabsuuriin hin mo'u, kan hin mo'iinis gonfoo kabajaa hin argatu. Waaqayyo waraansa kana kan qopheessuuf fedhii bilisaa keenya sakatta'uu fi yoo mo'anne immoo dhaaltuu mootummaa isaan taasisuu barbaadeeti. Diinni keenya Diiyaabiloos garuu amalli isaa mootummaa Waaqayyoo falmuu fi gara isheetti galuudhaaf kan barbaadan hunda ittisuu waan ta'eef nu waraana. Inni ijoollee Waaqayyoo waraanuutiin akkuma Iyyoob himachuutiin Waaqayyo duraan waraana. Iyyoob boqonnaa 1 fi boqonnaa 2. Warreen jireenya qajeelummaatiin deddeebi'an inni eebba waaqummaa akkuma hin argatin isaanis akka hin arganneef hinaaffaan isaan mormu. Waraansi Diiyaabiloos kan hundumaa waan ta'eef eenyuyyuu kanarraa bilisa ta'uu hin danda'u. Waa'ee waraansa kanaa yeroo dubbannu waa'ee waraansa Diiyaabiloos ergamoota isaa fi deeggartoota isaatiin raawwatamanii dubbachuu keenyadha. Diiyaabiloos dhala namaa bittaa du'aa jala galchuuf Addaam, Hewaanii fi mucaa isaanii Qaayil irraa jalqabee hanga har'aatti dhala namaa hundumaa ni waraana. Diiyaabiloos raajota, duuka bu'oota, hafuurri Waaqayyoo kan isaan irra bule Daawitii fi Saamsooniin lamaan isaanii booda gaabbiyyoo galaniyyuu kuffiseera. Waaqayyoon kan dhiisee fi qulqulluun hafuurri Waaqayyoo kan irraa fagaate mooticha Saa'olii illee waraansaatiin kuffiseera. Hafuurri hamaan Waaqayyo isatti erge isa rakkise akkuma jedhu. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 14. Kanaaf ati hoo waraansi Diiyaabiloos cubbamoota qofaarratti kan fuulleffate sitti fakkaata? Lakkii miti. Diiyaabiloos kan waraanu hundumaani. Kennaa Waaqayyootiin guddachuurra kan jiran illee ni waraana. Ittuu waraansi isaa isaan irratti baay'ata. Kana waan ta'eef eenyuyyuu mataasaa waraansa kanarraatii bilisa taasisee maalina dhibdeen ilaaluu hin qabu. Mooticha Daawitiin haa yaadannu. Hammam nama hafuurri Waaqayyoo irra bulee fi Waaqayyoon kan dibame ta'us ejjaan kufee cubbuu hamaa raawwateera. Kanaanis Diiyaabiloos hundumaa kan waraanu ta'uusaa ni hubanna. Diinni keessan Diiyaabiloos akka leenca waan liqimsuu barbaadee aadaa naanna'utti nama liqimsuudhaaf naanna'a. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti kan jedhame adamsamaa kiyyeessuuf osoo walirraatii hin kutiin ni naanna'a jechuudha. Seenaa Iyyoob irratti akkuma dubbisnu Waaqayyo seexanaan eessaa dhufte jedhee yeroo gaafatu akkas jechuutiin ture ifatti kan deebiseef. Addunyaa hundumaarra naanna'ee ishee keessas deddeebi'e. Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 7 akkasumas Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 2. Naanna'umsi kun kan adamsamu kuffisuuf naanna'umsa taasifamudha. Namni Diiyaabiloos waraanu jireenya hafuurummaa isaan cimaa yoo ta'eyyuu dafee hin dhiisu. Kitaaba qulqulluurraa waa'ee cubbuu akkas kan jedhu ni jira. Isheen namoota baay'ee waraantee kuffisteetti, baay'olis ajjeesteetti. Macaafaa fakkeenyaa boqonnaa 7 lakkoofsa 26. Diiyaabiloos duuka bu'oota 12 gooftaa keenyaa waraanurraallee dudduubatti hin deddeebine. Waa'ee waraansa kanaas gooftaan keenya
duuka bu'aasaa qulqulluu Phexrositti akkas jechuudhaan himeera. Simi'oon, seexanni akka qamadii isin gingilchuudhaaf falme. Ani garuu amantiin kee akka hin banneef waa'ee keefin kadhadhe. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 31 hanga 32. Diiyaabiloos gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin illee qoruuf yaaleera. Tsoomiirra osoo inni jiru qormaatawwan 3 isaaf dhiyeesseera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 11. Diiyaabiloos dursee maalummaan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos cuubbaa isaatiin yeroo beekame argee maalummaa isaa beekus guyyaaf halkan 40 qorurraa garuu gara dudduubaatti hin deebine. Gooftaan keenyas cubburraa kan hafe waan hundumaatiin akkuma keenya qorameera. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Ibrootaatti kan inni erge boqonnaa 4 lakkoofsa 15. Inni mataan isaa qoramee rakkina waan simateef kanneen qoraman gargaaruu ni danda'a hoo? Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 18. Dhuguma gooftaan keenya Kiristoos seexanaan qoramuunsaa nuuf qorumsa nu qaqqabu hundumaaf jajjabinadha. Qormaanni yeroo isinirra ga'u hin dhiphatinaa. Kiristoos qoramee akkuma mo'ate isinis ni mo'attuuti. Waraansi Diiyaabiloos Waaqayyo mootummaa isaa fi mana qulqullummaa isaa kan jedhamne nurratti kan xiyyeeffatanidha. Diiyaabiloos mootummaa Waaqayyoo karaa kamiinuu falmuu fi namoota kuffisuutti ni gammada. Yoo isaaniif danda'ame kanneen filataman illee hamma dogongorsanitti mallattoo fi raajiiwwan gurguddoo ni agarsiisu. Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24. Kitaaba qulqulluu irratti gaabbii galuu cubbamaa tokkootiin ergamoota Waaqayyoo biratti gammachuun ni ta'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti kan jedhu akkuma jiru seexannii fi ergamoonni isaas namni qajeelaan tokko yeroo kufuu fi fedhii isaanii jalatti yeroo bitamu shakkii tokko malee baay'ee gammadu. Qabsuuraawwan hafuuraa akka kanaa yeroo barreessu qulqulluun Phaawulos akkas jedheera. Haxxummaa Diiyaabiloos mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo uffadhaa. Qabsuurri keenya dhiigaaf foon waliin miti. Hooggantootaa fi humnoota waliin. Bittoota addunyaa dukkanooftuu kanaa waliin. Hafuurota hamoo warra bantii Waaqaa keessa jiraatan waliin malee. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 hanga 12. Duuka buutichi kun boqonnaa kana keessatti gadi siqee kan tarreesse kan hin hidhanne waraansa akka kanaa ofirraa ittisuu hin danda'u. Kunis gargaarsa Waaqayyoon alatti akka hin taane gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nutti himeera. Anaan alatti waan tokkoyyuu gochuu hin dandeessan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5. Waraansa hafuuraa akka kanaa keessatti jechoota raajicha Daawit yaadachuun akkam gaariidha. Lolichi kan Waaqayyoodha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 17. Waraansi hafuuraa kun addaan hin jedhu. Gosti isaa ni jijjiirama malee hin dhumu. Lafa kanarra hanga guyyaa du'aan adda baanutti foon uffattoota waan taaneef waraansota kanaaf kan saaxilamnedha. Qulqulluun Phexros akkas nuun jedha. Bara keessummummaa keessanii sodaadhaan jiraadhaa. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Asirratti sodaa kan jedhame Diiyaabiloosiin akka sodaannuuf kan ibsame osoo hin taane sodaa gara of eeggannoo fi mataa ofii eeggachuutti nu geessu ibsuufidha. Nama tokkoof yoo ta'e waraansi hanga guyyaa du'aatti hin geessisu. Addunyaaf yoo ta'e garuu hanga baroota dhumaatti itti fufa. Seexanni bakka hidhamerraatii gadhiifamee boodas addunyaa kana dogongorsuudhaaf ni ba'a. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 7 hanga 8. Baroota warreen booddeetti amantii ni galu. Tokkoffaa Ximootiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 1. Guyyaa dhumaatti barri nama dhiphisu akka dhufus hubadhu. Dhufaatii gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin dursee kufaatiin ni qaqqaba. Lammaffaa Tesaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 3. Diiyaabiloosis kan danda'u dogongorsiisuu itti fufa. Gara lafaattis ni dhufa. Diiyaabiloos bara xiqqoo akka qabu baree dheekkamsa guddaatiin gara keessanitti bu'eera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12. Waraansi Diiyaabiloos itti fufiinsa qabu kun yeroo qulqullummaatti itti cimaa dhufa.
Nuti hojii hafuuraa yeroo jalqabnu Diyaabiloos baay'ee waan haaruuf namni kiyyoo isaa jalaa yeroo ba'u daandii isaa jijjiiree waraana. Kanaaf nuti hojii qulqullummaa yeroo jalqabnu waraansa isaa ni bana. Daandii isaas ni jijjiira. Gufuuwwan baay'ees ni qabaata. Nuti hojiiwwan hafuuraa yeroo jalqabnu inni immoo waraansa isaa jalqaba. Walitti dhufeenyi nuti Waaqayyo waliin qabnu cimaa hanguma deemu Diyaabiloos mootummaan isaa waan raafamuuf hawwiin isatti hin dhaga'amu. Dubbii dinqisiisaa kitaaba Gannata Abbootii jedhu irra jiru tokko mee haa ilaallu. Halkan walakkaa bilbilli gadaamotaa kadhannaaf yeroo bilbilamu kan ka'an menokkosoota kadhannaadhaaf jabaatan qofa osoo hin taane ergamoota hamoo kadhannaan akka hin kadhatamne taasisan dabalatadha. Qulqulluun tokkos akkas jedheera. Kadhannaaf yeroo dhaabbattu humni waraanessa kuffisuu danda'u akka jiru yaadadhu. Nuti hojiiwwan hafuuraa jechuunis kadhannaa, yaada keenyaan fagaachuu, faarfannaa, dubbisaa fi sagada yoo jalqabnu Diyaabiloos harka isaa maratee nu hin ilaalu. Innis nu waraanuu kan isa dandeessisu maloota waraansaa barbaaddata. Kitaaba Siraaq irratti jechi akkas jedhu barreeffamee jira. Yaa mucaa koo Waaqayyoof bitamuuf jecha gara gadaamii yeroo deemte namummaa kee gidiraadhaaf qopheessi. Kitaaba Siraaq boqonnaa 2:1. Dubbisni kun kadhannaa yeroo aangoon monokkosummaa kennamu kadhatamu keessa ni jira. Dhuguma Diyaabiloos isa mormuuf kan qophaa'an waraanuuf yeroo kamiyyuu qophaa'an. Kanaaf hojii hafuuraa hordofee waraansonni yoo si qunnaman akkasii hin dinqisiisne. Waraansonni kun fuula kee kiristaanummaarraa akka naannessitu si hin taasisin. Qormaanniif gidiraan gosa kamiyyuu yoo si qunnamellee jecha duuka buuticha qulqulluu Phaawulos yeroo kamiyyuu yaadadhu. Dadhabinni keessan Gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii kan hin sochoone yeroo hundumaa hojii Gooftaa kan isiniif baay'atu ta'a. Qorontos 1:15-58. Nuti wal'aansicha yoo jalqabnu inni waraansaa jalqaba. Nuti hojiiwwan hafuuraa jalqabna. Inni immoo waraansaatti fufa. Kanaaf fakkeenya kan nuuf ta'u foon koo haleeleen bichisiisa. 1 Qorontos 9:27. Asirratti foon tsoomiif bichisiisuu waan danda'amuuf seexanni tsoomii mormuu isaa ni hubanna. Ji'oota tsoomii keessa foon keenya Waaqayyo waliin waan wal qunnamuuf tsoomiin keenya seexanaan ni jeeqa. Keessumattuu fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos seexana kan ittiin mo'e tsoomii guddicha baay'ooliin jaalalaan waan tsoomaniif seexanni dursee mo'amuusaa waan yaadatuuf tsoomii kanaan baay'ee jeeqama. Wangeelaa Maatiyos 4. Kana waan ta'eef Diyaabiloos tsoomii kana gufachiisuuf jihoota kana keessa rakkinoota adda addaa uumuutiin namoonni isaan kana hiikuutti deebi'uutiin hojii hafuurummaa isaanii akka hin raanfatan taasisa. Kanaafuu hundumti keenyayyuu ji'oota kanatti tsoomii rakkinoota keenyarraa rakkinoota keenya immoo kiyyoo qopheeffamerraatu adda baasnee beekuu qabna. Hojiiwwan hafuuraa shakkii tokko malee hafuurota hamoo hinaaffaaf akka isaan kakaasu beekuu qabna. Inni Diyaabiloos kan dhabe Waaqayyo waliin tokko ta'uu namni hafuuraan cimaa yeroo deemu hinaaffiin isaa ni dabala. Namni kan lafaa fi foon kan uffate yoo ta'us lubbuu isaatiin gara aariyaamitti fudhatamuu kan danda'uu fi seexanni immoo hafuura ta'ee Waaqayyo irraa kan fagaatee fi hafuura xuraawaa ta'uu isaatiin yeroo hundumaa dhala namaa irratti ni hinaafa. Dursee jalqabuma Addaamii fi Hewaan irratti waan hinaafeef cubbuun kufanii abaarsa du'aaf akka ga'an isaan taasiseera. Kana waan ta'eef duuti hinaaffii seexanaatiin gara addunyaatti dhufe jenna. Diyaabiloos namoota hojiiwwan hafuuraa isaaniitiin bu'aa gammachiisaa qaban irratti ni hinaafa. Waaqayyoon kanneen gammachiisanii fi isatti dhiyoo kanneen ta'anittis ni hinaafa. Kanneen gara gaabbitti deebi'uuf dhamahanii fi Waaqayyoon laphee amananittis ni hinaafa. Kanneen gad of qabinsa, gara laafummaa fi laphee qulqulluutiin deddeebi'an hundumaa ni waraana. To'annoo isaa jala kanneen jiranis, gaaddisa cubbuu isaa jala kanneen jiranis, jireenya hafuurummaa isaaniitiin kanneen dadhabanis isaan kanallee ni waraana. Isaan kanaan haala isaan irra jiran ilaalee gammaduurra yeroo hundumaa isaan hordofee gara badii isa caalutti illee isaan geessa. Kanatti aansine waraansota hafuuraa gurguddoo 3 ibsina. Kan jalqabaa nama Diyaabiloos waraansa salphaa yookiin xiqqoo ishee ulfaattutti banuu yommuu ta'u, kan lammaffaa immoo
hawwii mataa isaatiin kan waraanamudha. Nama amala akkasii kana seexanni jalqaba isaatti agarsiisnaan fedhii keessa isaatiin akka barsiifannaatti kan qabate amala hamaatiin kan of waraanudha. Tokko foon isaatiin yommuu qoramu, tokko immoo qaajja'uutiin qorama. Tokko mataa isaatiin yeroo qoramu, kaan immoo yaada isaatiin qorama. Kan sadaffaa fi kan dhumaa immoo nama obboleewwan warreen sobdootaan, namoota hamootaan yookiin duuka bu'oota diiyaabiloos kanneen jennuun yookiin humna diiyaabiloosiin kan qoramudha. Kanaafidha qulqulleettii mana kiristaanaa kadhannaa galataaf dhiyeessinu keessatti hinaaffii, rakkina, hojii seexanaa hunda, gorsa namoota hamoo, ka'umsa diinotaa kan dhokatee fi kan mul'atuuf nuuf uummata keenya irraa fageessisi jettee kan kadhattu. Waraansi gosa biraa immoo waraansa qoruuf yookiin calalee baasuuf banamudha. Waraansa gosa kanaaf fakkeenya kan nuuf ta'u kitaaba qulqulluutti ni arganna. Wanta kanaan booda Waaqayyo Abrahaamin qore. Akkasis jedhe, yaa Abrahaam mucaa keessa tokkicha isa jaallattu Yisihaaqiin aarsaa taasisitu naaf dhiyeessi. Seeraa uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 2. Asirratti galanni isaaf haa ta'uutii Waaqayyo gooftaan Abrahaamin hin waraanne. Gad fageenya jaalalaa fi ajajamuu isaa ilaaluuf qore malee. Abrahaamis qormaata kana ni darbe. Nama qajeelaas ta'e hamaa waraansitti banamuun dirqama. Garuu addaa addummaa waraansa nama qajeelaa irrattii fi nama cubbamaa irratti banamuu maali kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Addaa addummaan isaa inni guddaan namni inni qajeelaan keessi isaa qulqulluu ta'ee waraansa bakkee kanarraa bilisa kan hin taane ta'uu isaati. Haa ta'u garuu waraansi bakkee kun calluma jedhee kan isa ilaalu osoo hin taane dandeettii qabu hundumaan isa kuffisuuf isa morma. Karaa biraa immoo namni cubbamaa fi hamaan waraansa bakkeefis ta'e kanneen keessaa kanarraa bilisa kan hin taane ta'uu danda'a. Bakkeerraa qormaatawwan seexanaan yeroo waraanamu keessa isaatiin immoo fedhiiwwan yaadaa fi laphee isaarraa burqaniin waraanamu. Kana waan ta'eef balbala laphee isaa banuun yaadaa fi gorsa diiyaabiloos shakkii tokko malee fudhatee keessummeessaa jechuudha. Kana dandamachuuf xiqqoo yaaduu yoo danda'e illee qabsuun isaa dadhabaa fi kan itti uffisa hin qabne waan ta'eef yaada diina isaa isa bakkee kutannoodhaan hanga of keessaa baasutti hin ga'u. Qajeeltonni yeroo waraansaatti humni isaanii waan mul'atuuf ni mo'u. Cubbamoonni garuu ni mo'amu. Haa ta'u malee yeroo tokko Waaqayyo faayidaa mataa isaaniidhaaf jecha qajeeltonni yeroo murtoofteef akka mo'aman ni taasisa. Namni tokko qorumsa isa mudatu hundumaa kan mo'u yoo ta'e waraansa ol of qabummaa fi mataa isaa warreen kaaniin ol taasisuutiin kufuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo darbee akka mo'aman isaan taasisuun gad of qabdootaa fi lapheen isaanii kan cabe isaan taasisa. Kanaanis diinni waraansa isaatiin akkam cimaa fi jabina kan qabu ta'uu isaanitti agarsiisuun obboleewwan isaanii waraansa akka kanaaf saaxilamaniif akka yaadan isaan taasisa. Qulqulluun Phaawulos akkas jedheera. Isaan waliin akka hidhamtan ta'aatu hidhamtoota yaadadhaa. Dhiphina isaanii isin immoo akka fooniin bira jirtanitti yaadadhaa. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 3. Namni waraansota diiyaabiloos hin beekne waraansota kanaan kanneen mo'aman ilaalee isaanitti murteessa yookiin immoo isaan jibba. Namni waraansa kana beekuu fi kan wal'aansoo wal qabatee beeku garuu kanneen waraansota kanaan mo'amaniif ni yaada. Duuka buutichis akkuma dubbate waa'ee fayyina isaaniitiif isaaniif kadhata. Obboleewwan keessan addunyaa keessa jiran gidiraa sana hunda akka argan beektanii amantiin cimaatii mormaa. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 9. Mul'ata Yohaannis irratti kan barreeffame waa'een bineensichaa akkam kan nama sodaachisudha. Qulqulloota waraanee akka isaan mo'atuuf isaaf kenname. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti. Kanatti aanee kan jiru hoo akkam kan nama naasisudha. Saba gosaa fi sanyii hundumaa afaan hundumaa irratti aangoon ni kennameef. Warra lafarra jiraatan uumamuu biyya lafaarraa kaasee maqaan isaanii kitaaba hoolicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti barreeffaman irratti hin argamne hundinuu isaaf ni sagadu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 7 hanga 8. Kun namoota tokkoof hammam sodaan abdii kan kutachiisu ta'us bineensichaaf ni sagadu kan jedhame kanneen uumamuu biyya lafaarraa jalqabe maqaan isaanii kitaaba jireenyaa irratti hin barreeffamnedha.
Isaan kun ijoollee badisaa yommuu ta'an shakkii tokko malee lakkoofsaanis baay'eedha. Kunis humnii fi waraansi Diyaabiloos hammam hamaa akka ta'e nutti agarsiisa. Haa ta'u garuu Diyaabiloosii fi bineensichi gara galaana ibiddaatti darbatamuun isaanii kan hin hafne ta'uu isaatiin kanaan immoo ni jajjabaanna. Kana hundumaa kan caqasnu kan of eeggatu akka taanuufi. Diinni keenya baay'ee garaa jabaataa ta'uusaa yoo beekne jecha duuka buutichaa hubannoodhaan haa qo'annu. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka ogeessaatti malee akka warreen ogummaa hin qabneetti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun hamoota waan ta'aniif baricha bitaa. Efesoon boqonnaa 5:15. Mo'insi Diyaabiloos nu hin sodaachisu. Ittuu of eeggattootaa fi dammaqtoota akka taanu taasisa malee. Humna keenyaanis akka of jajnu nu hin taasisu. Waraansa keenya hundumaaf dabnee gara Waaqayyootti dhiyaachuun akka nu gargaaruuf akka mo'annu taasisa malee. Inni nurra bulee Diyaabiloosii nurraa waraana. Addunyaa akka mo'annus nu dandeessisa. Akkasis nuun jedheera. Addunyaa yeroo jirtan gidiraan isinirra jira. Haa ta'u garuu jabaadhaa. Ani addunyaa mo'adheera waan ta'eef. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 16:33. Dhugumayyuu inni Diyaabiloosiin qoramee mo'ateera. Ammas mo'achaa jira. Hanga dhuma biyya lafaattis nurra bulee ni mo'ata. Haa ta'u garuu isa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'ee duulaa galuutti nu adeemsisu foolii beekumsa isaa nurrattis bakka hundumaattis kan ibsu Waaqayyoof galanni haa ta'u. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:14. Gooftaan keenya foon keenya uffateedha seexanaan kan mo'ate. Ammas foon kana cubbuurraa bilisa baasee qulqulleessee humnaa fi hafuura mo'insaa kenneeraaf. Qulqulluun Gorgoriyoos sirna qulqulleessaa isaa irratti maalummaa koo ofiif qulqulleessite akkuma jedhe. Dursee Diyaabiloos foon keenya kana mo'atee ture. Haa ta'u malee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon kana uffatee Diyaabiloosiin mo'achuun kabaja keenya duraa kan ta'e isa fokkaachuutti nu deebiseera. Kana waan ta'eef kana booda foon keenya kun Diyaabiloosii yeroo barbaadetti mo'achuun akka barbaadetti kan itti taphatu miti. Isaan mo'ameera waan ta'eef isa sodaachuu jalqabeera. Fayyisaan keenya hafuura sodaa nurraa fageessuun hafuurattiin humna Diyaabiloos moonuu nuuf kenneera. Duuka buutichi qulqulluun Phaawulos akkuma dubbates Kiristoos nurra bulee Diyaabiloosiin akka mo'u abdii qabna. Hafuura isaa keessatti namummaan keessan humnaan akka jabaatuuf Kiristoosis amantii laphee keessanii keessa akka jiraatuuf. Ergaasaa gara Efesoon boqonnaa 3:16. Kanaafuu yeroo Diyaabiloos waraansa nurratti banu irreen fayyisaa keenyaa nu waliin waan jiruuf bakka keenya bu'ee waraanuutiin waan mo'atuuf waraansota Diyaabiloos sodaachuun nurraa hin eegamu. Waaqayyo waraansa Diyaabiloos nuuf hin balleessu garuu akka mo'annu nu taasisa. Waaqni keenya waa'ee keenyaaf Diyaabiloosiin waraanee yeroo mo'u nuti immoo fedhii isaa raawwachaa jiraachuutiin gonfoo mo'unsaa nuuf qophaa'e isarraatii ni fudhanna. Egaan barreeffamni kutaa tokkoffaa jalatti qopheeffanne hanga kanaatti kan dhaggeeffanne ture. Barumsi kun hin xumuramne gara fuulduraatti kutaawwan itti aanan keessatti kan ilaallu ta'a. Amma isaati kanatti kan nu wajjiraan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhageenye kana hundumaa laphee keenya keessa bulchannee hojiitti jijjiirree firii 60, 80, 100 kan ittiin horu akkasumas immoo diina keenya Diyaabiloos daandii adda addaatiin nu qoruu fi laphee keenya fedhii foon keenyaa keessaatii burquun jechuudha. Yaadota adda addaatiin kan nu qoru hundumaa adda baasnee beekne isaan kana hundumaadhaaf deebii laannee fedha Waaqayyoo raawwachaa abboommi isaa eegaa mana isaa keessa kan ittiin jiraannu Waaqayyo Abbaan keenya nu haa taasisu jecha kutaa lammaffaa fi itti aananiin hanga deebinee wal agarrutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.